Ana dhufuu baga nagahaan gara maatii keenyaa chaanaalii dhuftanii warri asiin dura nu daawwatan wajjin jirtanii baay'ee galatoomaa isiniin jecha warri hadha viidiyoo haarawaa kana daawwachuuf asitti argamtanii like, follow, share nu gochuudhaan subscribe illee hin dagatinaa baay'ee galatoomaa maamila keenya ta'a isiniin jecha hadha foon sangaa akkamitti veejii adda addaatiin daakuu boqqollaatiin dabalamee akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisa. Amma garuma wantoota hojii kanaaf nu barbaachisanii deemnaa na hordofaa. Wantoonni nu barbaachisan foon sangaati, shunkurtaa baalaa, veejii garagaraa, biraakiliinii, kaarotii, qaaraa bifaa, shunkurtii muree qopheesseeraani, saasii kanas mana qopheesseera, binne diidaa, qullubbii, zinjibiil, damma, daakuu boqqollaati, kororimaa, black pepper, rosemary, soqidda, zayitii, mi'eessituu siizinii jedhamu kana. Amma foon yeroo murru babadhifnee murra jechoo akka waddii gara biraa dhedheeressaa hin murruyyuu akkuma asirra argattan kana murraa. Foon keenya murree jirraa isaanii buufannee daakuu boqqollaa dammallee itti buufnee mi'eessituu asitti argitan hunda itti buufnee kaanee sukkuumnaa. Achi booda ammoo daqiiqaa 15 fi akka wal nyaatu qamamoota kana wajjin kenna jechuudha. Veejiin keenya haga bilchaatuu fi saasii qopheeffannaa. Saasiin ka qophaa'u daakuu boqqollaa mooqqaa tokkoof wadhakkaa saasii duraan manatti qopheesseera isiniin jedhe sanis itti buufnaa. Mi'eessituu akka kororimaa, akka roosberii fi black pepper itti buufnee qadaannee keenya haga foon keenya bilchaatuuf jechuudha. Foon daqiiqaa 15 waan tureef amma hin waddinaa. Maxbashaa keenya irratti zayitii buufannee qullubbii buufnee siizinii keenya itti buufnee kaanee foon itti buufannaa.
waddamee baheeraa amma veejii keenya waliin makuu fi maxibashaa keenya irra kaa'annee hunda isaatu sirriitti walitti maknee labbi goona malee guddifnee hin bilcheessinu. Hunda isaa yoo waliin makneen booda foon keenya itti buufna. Kunoo waan inni fakkaatu akkam akka inni bareedu argaa jirtanii. Viidiyoo kana hin jaalattanii mana keessanitti hojjedhaatii komentii jala nu barreessaa. Xibsii baay'ee bareeduu baay'ee mi'aawu hojjedhaatii mana keessanii yaalaa. Kunoo kana fakkaataa. Like, share, komentii nu godhaa. Maatii keenya ta'aa. Baay'ee isin jaalannaa. Torbaan viidiyoo gara biraatiin haga walitti deebinutti nagayatti.